jaaladhu malee ilma namaa gonkuman amanin. Kan amanamu waaqayyo qofadha. Ilmi namaa dubbatee si haala nyaatee si kaada. Gara laafummaa fi miskiinummaan kee booddeerra deebi'ee suma mataa kee si miidha waan ta'eef gonkum nama amanin. Dhugaa waaqayyo harka kee mirgaatu harka kee bitaatti amanuun baay'ee ulfaata yeroo ammaa kana. Yeroo nuti keessa jirru kana keessatti gonkum nama amanuun hin ulfaata. Ilkaan kee nama hundaaf garaa kee garuu gonkum nama tokkotti hin argisiisin. Gaafa karoora kee nama faana mari'atte ati kufaatii ka'an qabne kuftee jirta jechuudha. Gaafa keessa kee wanta irra jirtu wanta irra geesse wanta godhachuu yaadde hundayyuu nama faana mari'atte kufaatii isa dhumaa kuftee jirta. Wanta qabdu hundayyuu gaafa nama faana haasofte kufaatii isa dhumaa kufteerta jechuudha. Inna dhugaa waaqayyo wanta faasigaarra gahe baay'ee na gaddisiise. Samoona yeroo mana Abiibattaa sa'amu ana diraamaa yookitti fi bakka wanta faxaramee haasa'amu wayii natti fakkaate malee gonkum namni tokko nama amane diraama 40 mulu namaaf liqeessa jedhee iyyaanne jechuudha. Yeroo amma keessa jirru kana harka kee bitaatiyyuu harka kee mirgaatti amanuun baay'ee ulfaataadha. Dhugaa rabbii ani gama kiyyaan nama nan jaaladha namaaf nan kolfa malee gonkum ilma namaa amaneellee hin beeku gara fuulduraatti illee nama hin amanan. Namni nama namu waan ta'eef bara nuti keessa jirru kana keessa gonkum namni amanamu hin jiru jechuudha. Akka afaan isheetiin dubbataa jirtutti waadaa naaf seente sana hunda eessa goote si amaneen ture sirratti of gateen ture jette. Yeroo amma nuti keessa jirru bara nuti amma keessa jirru kana keessa kan si miidhu isa fagoodhaa dhufu osoo hin taane nama ati kan kooti jettu nama ati hamanatte kan kootidha jettee wanta karoora kee hundayyuu miidhama kee gammachuu kee gadda kee hunda mariisisteetu si miidha. Nama hiriyaa garaa kootitu jettutu si miidha malee ormi gonkum si miidha. Diina caala hiriyaa keetu si miidha. Orma caala firatu si miidha. Kanaafi nama amante taanan kufaatii isa dhumaa kuftee jechuudha. Gara laafummaa fi garraamummaan kee dhumarra deebi'ee suma miidha waan ta'eef gonkum ilma namaa namanin. Dhugaa waaqayyo ani baay'een gadde. Mucayyoon kun mucaa miskiina baay'ee gara laafetti. Dhugaa waaqayyo anna dhumarra garuu gara laafummaa fi nama amanuun deebi'ee ishii dhuma miidhee jechuudha. Keessattuu shamarran hin amanamtu. Shamarran akka keenya akkamitti akka kuffisnu akkamitti akka ishii dursinee argamnu ani dursee yoon argame akkamitti biraanee kuffiseen ofii kootii dursee argama yoo jette malee biraanee bakka ishiin jirtu karoora ishii irratti akkamittan jajjabeessa kan jedhu lakkoobsa qaba yeroo ammaa kana. Siniif galee kanaaf hiriyaa shamarran illee irraa ofirraa keessaa baay'inaan siniif galee kan wal miidhu dhugaa miidiyaa kanarratti dhiira miidhee dhiira himatu lakkoofsan iyyuu argeen beeku. Maaliifini kan yeroo hunda hiriyaadhaaf hiriyaa taatee deebitee wal miitee argamtu shamarranidha jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee ulfaataadha barri keenya kun. Waaqayyo kan fira fakkaatee isinitti dhufee isin miidhu. Hiriyaan yeroo ammaa gantuudha. Hiriyaa gantuu irraa fagaadhu. Obboleettiin keenya kun yaa namni faasigaa wallaaltanii jirtanii faasigaanii maal akka ishee qunname hundi keessanuu hin beektu jechuudha. Hiriyaa isheetii fi birrii giraama yaa Dubaay hin beektanii 42 jechaa jiranii. San waaqayyoo fi isaan afaan isheetiin libeeraa garuu waaqayyoo fi namni sun yaa beeku isa liqeessitee fi turte hiriyaadha. Yoo isa liqeessituu fi hiriyaan ishee tuni liqaasaan kaadde jechuudha. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Yeroo ammaa hiriyaa kiyya jettee hiriyaa takka ittiin maxxanin. Hiriyaan amma hiriyaa si nyaattu si wajjin nyaattee garagaltee si nyaattu malee kasii waa gootu yookiin guddina kee hawwitu gonkumaan jirtu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo. Isinillee bakka nagaa taatan isin jecha hordoftoota kiyyaa akkasuma warroonni chaanaala kiyyaa fi mooraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa isin jedha warri taatanis galatooma ulfaadhaa. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqaba obboleettiin keenya isin ibsite dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa warroonni dhageessanii jirtanii warroonni dhageenyes immoo viidiyoo tanarraa waa hin barattu jedheetan keessa gorsa dabalataa isiniif dhaamu dhufe jechuudha. Innis maalidha akkuma beekamu kaa namni yeroo ammaa hiriyaa hin dhabne dhabee hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi hiriyyuma jetteetu ilma namaatti yeroo kanatti maxxanuu dhiiras ta'e shamaras ta'e hedduu si gaddisiisa jechuudha. Bakka kophaa kee maal jedha Oromoonni garaa ofii kana
dadhabaniiti yookiin shakkanii heexootti dhuganii jedhan garuu ofii kanaa jechuudha. Hiriyyaan bara kanaallee bakka ofii keetii yoo ta'e malee hiriyyaa tamiyyuu dhamanii bakka shakki bakka akkuma garaa kee shakkitee heexootti dhugdu kana hiriyyaallee shakki ofirraa irraa fagaadhu. Hiriyaa kee jettee iccitii kee hunda baastee ittiin himatin. Hiriyaa kee jettee waan qabdu hunda ittiin kennatin. Hiriyaa dhiiras haa ta'u shamaraas haa ta'u dhugaa waaqas hin jala obboloota kun baay'ee nama gaddisiisa. Mucayyoon kun baay'ee garaa laaftudha. Yaa hin beektanii Faasikaa baay'ee taphatti baay'ee gara laaftudha baay'ee bakka baay'ee nama gaariidha orumaa garatti jechuudha. Innaa maal jechuu barbaadetanii akka ishii kanatti garaa laafinaas hin jechuu barbaadetan. Dhugaa namni garaa hin laafa nama ta'e kan garaa laafne jiru. Garuu bara kana keessa ilmi namaa akka bineensa bosonaas yoo ilma namaatii mannaa jechuudha. Bineensi bosonaa gaafas nyaatu gaafa sirraa nyaates nyaatu. Garuu ilmi namaa gaafa si wajjin nyaatee si wajjin dhugee waan qabu sirraa oolee gaafa si dabarte garagalee illee wajjin si nyaata yookiin immoo si saama jechuudha. Guddina keenyaa jechuudha walumaa galatti. Kanaaf hiriyaa badduu irraa fagaadhaa. Hiriyumaayyuu hin godhatinaa yeroo kanatti dhugaa rabbi kophaa kee jiraadhu. Yeroo ammaa kophaadha bakri. Yeroo ammaa kophaa kee yoo ta'e malee bari yaaddachaa ta'e dhugaa waaqas hin jedha. Ijoollee gabbaatanii hiriyaatti jettee waa wajjin nyaate waa wajjin dhugin dhugaa waaqayyoo jechuudha. Yeroo ammaa hiriyaattu wal balleessaa jira jechuudha. Lubbuu ofii kan galaafatuyyuu hiriyaadha. Kanaaf hiriyaa badduu irraa fagaadhaa. Hiriyaan baay'isinaa. Yeroo kee kophaa kee deemi, kophaa kee gali, kophaa kee nyaadhu, kophaa kee dhugi. Bakka yoo abbaa manaa kee qabaatte abbaa manaa kee bichaa. Kanaan duuba hiriyyuma dhiiraa, hiriyyuma shamaraa kan akkanaa yookiin faana deemtee waan adda addaa deemtee bashannantu hin amanin itti of hin kennin. Kophaa kee bayii kophaa kee gali. Homaa siin gootu hiriyyaan bara kanaa fuutee qileetti si gatti. Si waliin nyaattee garagaltee immoo si nyaatti jechuudha. Sirraa nyaattee sirraa dhugdee sirraa uffattee garagaltee si nyaatti jechuudha. Kanaaf hiriyaa badduu hiriyaa gantuu irraa fagaadhaa. Waaqayyoo isinirraa haa qabu. Obboleettii keenya waaqayyoon dafqa keessiif haa barbaadu isin jedha. Viidiyoo kanarraa waa hin barattu jedheetiif fide akkasuma warra chaanala kee afaaraa taatan sabskraabii gochuun maamila keenya ta'a. Warra ta'aa jirtanis galatoomaa yaadaa fi qeeqoo qabaattan koomentii irratti barreessuun dagatinaa galatooma ulfaadhaa.